Har'ammoo akkuma yeroo kaanii keessummoota namoota gurguddaa sagantaa addaatiin gara keessan dhufe. Hin dhiistu dhiisu na dhagaa barumsa tafa malee sintu hafa malee ani Kiristoos Yesuus hin dhiisu. Yoo horiin isaanii kufe akka kaafne yoo horiin isaanii du'e akka irraa hin fuune akka daboo dhagne akka maal hin goone jedhanii irratti aadamaatu baay'ee rakkoodha. Salala keessatti gooftaa fudhatanii dhaabbachuu jechuun akkas jedhanii ibsuudha baay'ee nama rakkisa. Waggaa sadii guutuu waan hin daganne jireenya koo keessatti Waaqayyo waldoota sadii oltu gubate kan andura booddee deebifamee immoo araarri bu'ee ta'erraan kan hafe waldaarras nama dhuunfarras dhiibbaa gurguddaa ammana hin jedhamnetu jira. Inni kan na eegaa ture yookiin maraatee yookiin dhukkubsatee yookiin reeffa fedhee na eegaa ture. Namni ofuma isaa fotootti dhugaan bahin dhufee harka kennataa jira. Carraa baratti waaqni hojjetutti hojjechuu qabna kan jiru sanaan kaanee waldaan kun sochii guddaa gochaa jirti. Gaafa abbaan kolleen deebitaa gaafa gaafi kaasu amma halbii fudhattee oduu morma koo kana kuttee ani Yesuus dhiisu hin jedheen. Kanatti abdii kutatan obboloonni kuusu. Even mortuullee sodaatu namni qabeenya kootarra narratti hojjetamee akkanan ta'e yaaddoo qaba namni baay'een. Yaaddoo kana hunduma keessaa ba'uudhaaf fallisa Yesuus Kiristoos. Baay'ee gochaa isaan godhan itti tajaajilatti akka jajjabaanu akka cimnu akka hojii Waaqayyo hunda tattaafannee hojjennu taanirra waan ta'eef Waaqayyoon bara keessan jireenya keessan maatii keessan dhala keessan eebbisu jechuun barbaada. Deeggarsaaf qabeenya walitti qabnee kana hojjennee akkuma Waaqayyo kakateef nu mul'ata qabannee kaane salaala Kiristoosiif gochuudhaaf bifa kanaan hojjechaa jirra. Biyya kamiin iyyuu jiraadhaa kana keessatti qooda fudhatu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota Dubbisee TV bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa kanneen nu daawwachaa jirtan, nu wajjin hojjechaa jirtan, nu jajjabeessaa jirtan hunduma keessan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Har'ammoo akkuma yeroo kaanii keessummoota namoota gurguddaa sagantaa addaatiin gara keessan dhufeera. Yeroo kaanii keessummaa tokko wajjin hin jiramti. Har'a teessumni keenyas haalli keenyas hundumtuu adda ba'eera. Luboota namoota gurguddaa waldaa kiristaanaa geggeessan sababa baay'een harka isaanii irra jiru wajjin hin jira. Qophii addaa tokko qabannee jirra. Isaan abaluudhaa isaan kun immoo abaluudhaa isiniin hin jedhu. Akka isaan of beeksisan na wajjinis isinii wajjinis wal baraniif carraa kennaa fi hundumaa dursee baga nagaan dhuftani. Baga nagaan dhuftani. Egaa ani gammachiisuu mataa Booranaan jedhama. Qopheessaa sagantaa kanaati. Istuudiyoo kana keessan hojjedha. Daawwattoonni yeroo baay'ee na argu na beeku. Isiniin immoo tarii amantoonni isin wajjin tajaajiltan namoonni isin wajjin hojjettan isin beeku malee eenyu isaan kuni yoo jedhani eenyuun jedhame daraa keessan of beeksisa. Eenyurraa jalqabu. Tole luba. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa ta'u. Ani luba Darajjee Tashoomaa Baallamiin jedhama. Waldaa amantoota warra Wangeelaa kan Yesuus Fiichee Salaalee keessatti walitti qabaa jaarsa waliddaatiin tajaajilaa jira. Akkasuma immoo qindeessaa sabakaa Salaaleef naannoo ishee ta'een tajaajilaa jira yeroo kanatti. Baga nagaan dhuftan. Tole isinuu. Ani luba Muluu Badhaanee Abdiin jedhama. Kanan dhufe waldaa Fiichee Salaalee maqaan Yesuus dursaa lubaa ta'een tajaajilaa jira. Salaalee irraa dhufnee Fiichee Salaalee maqaan Yesuus. Warra Salaalee. Warra Salaalee. Warra Shawaa Kaabaa. Warra gootota jechuudha. Naannoo keessanitti yeroo maqaadhaan naannoon sun gootummaadhaan beekama. Dhiira miti dubartiin naannoo sanaayyuu jedhamee mitiire. Ani kanan jedhu dhugaa dubbachuuf naannoo sanatti egaa wangeelli hammam akka ta'e hin beekama. Isin immoo amantootarra iyyuu dabartanii luba taatanii tajaajiltoota taatanii. Tajaajilaa ta'uun hawwii akkamiitiin dhufame? Hin barbaaddu turtanii dhuguma mee dhugaa isaa dubbadhaa gara sanaatti dhufuudha. Dhugaadha. Nuuni ijoollummaa keenyan gara wangeelatti dhufnee ani akka carraa maatii kootu dursee gooftatti amananii keessatti hin dhalannee dudduuba maatiin keenya qaalluu waaqeffachaas turanii. Haa ta'uyyuu malee naannoo kutaa afurii yeroo baradhu gara gooftaa dhufan san duukaa yeroo sana jalqabnee gara amantii pirotestaantiitti dabalamnee baay'ee waan dudduuba beeknu hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa yeroo san turerra kan ka'e maatiin kan koo dudubbatti iyyuu deebi'anii turanii. Booddee immoo qalbii geeddaratanii gara Waaqayyoo deebi'anii yeroo sana qabnee waldaa keessaa faarfachaa tajaajila guddannee amantoota xiqqootu ture tajaajilaa jechuun hin beekamu. Nama tokko nama lamarraan kan hafe akkuma salaan luba tokko luba lamatu jira.
haa ta'u iyyuu malee waldaa keessa waan guddanneef dheebuu akkasii qabna. Waaqayyos immoo ijoollummaa keenyaan hin kakataa. Karaa kana akka isaaf hojjennu Waaqayyo karaa keenya biyya san keessatti akka hojjetu nutti dubbata. Kakuu sana amannee irratti kadhachaa turre. Haa ta'u iyyuu malee kallattiidhaan gara tajaajilaatti hin baane barannee hojii mootummaatti galee barsiisummaadhaan aanaa biraarra deemee waggaa 5 tokko ergan hojjedhee Waaqayyo sanatti dubbata. Gara booddee gara hojii mootummaatti ergan bahee booddee waldaanis waamicha koo amantii na waamtee anis keessa koo jiraa murteessee kadhadhee san booddee hojii keessa kan mootummaa dhiisee gara tajaajilaatti dhufee amma gara waggaa 16 lakkoofsiseera ergan gara tajaajilaatti dhufee yeroo sana qabee hojjetaa wangeelaa ta'ee luba ta'ee sadarkaa waldaa sadarkaa sabakaatti amma Waaqayyo yaana sanaa baay'ise hojjechaan jira. Fedhiuma qabnu jijjiiramuu quuqqama biyya sanaaf qabnuu fi ba'aa qabnu dheebuu qabnu fudhannee irraan kan hafe garuu biyya sanarratti tajaajilaa taatee tajaajiluun hafuurattis yaa ta'u foonitti kallattii baay'eedhaan miidhaa guddaa qaba. Dheebuu isaa fi qabnaa dheebuu isaa irra darbee immoo Waaqayyo wajjin waliigallee waaduma gallee ba'aa jiru hunduma hin baanna kan jedhu sana amannee himatti gallee. Malee sodaan jiru yaaddoon jiru akkuma jirutti garuu ba'aan jiru immoo gara kanaatti sin fideera. Waaqayyoof galatu yeroo iddoo sanaa ta'u immoo mi'aa qaba nama qaba beektu gatii ta'eef sodaan qabu isin oolubaa. Egaa gara tajaajilaatti dhufuun dura gara gooftatti akkaataatti dhufe xiqqoo ishee onaa sa'ee natti tola. Egaa Salaalee baadiyyaa isaa iddoo dirree Dooyyoo jedhamutti dhaladhee naannoo sanatti bara 1991 bulettiin koo tokko Finfinneetti gooftaa fudhattee buletti koo hangafte jechuudha. Ishiitu dhugaa natti ba'a ture yeroo dheeraadhaaf nama morman ture garmalee hin jibban ture. Amantiin kun hin beekamu garmalee bulettiin jaaladhu nan jibba sababa amantii kanaatiin. Dhumarra na dhukkubaa gaafa na dhukkuba gaafur waa yaalii mana yaalii deddeebi'aan ture tsabala iddoo garaagaraa waa baay'een gochaa ture. Dhumarratti dhukkubichi na ajjeesuuf gaafa ka'u akka carraa dhuftee mana jirti. Lubbuun koo ba'uudhaaf odoo wixxiffachaa jiru Yesuusitti amaniif fayyitaa naan jette obboleettiin koo kun. Nan bu'aa dubbachuu hin danda'u qilleensa fudhachuu hin danda'u maantu yaa'a. Kana gidduutti siifan kadhaa amanii Yesuus kanaaf fayyita gaafa jettu nyaara itti dubbadhe jechuudha. Dubbachuu waan hin dandeenyeef naaf kadhatte yemamaan ta'e daqiiqaa tokko doon turiin humna addaa tokko dhufee gara koo dhufee ifa waan akka ifaa tokko. Lubbuun koo ba'uudhaaf jettu suni wanta na mudda suni isee sokkee namni duudhaaf diriiree suni ka'ee nan taa'ee nyaata naa kennite nyaata nyaadhee Yesuus si fayyise malee irra lubbuun kee hin ba'aa tureetti obboleettiin koo saduu badhaanii jedhamti. Innaa bara 1991 gooftaa bifa kanaa fudhee waggaa tokkoof ji'a ja'a dhokadhee baadiyyaa Salaalee keessaa waldaa Fiichee Addis Katamaa jedhamtu kana amma waldaa Tayyaalu kana dhokadhee abbaa koo garmalee sodaadhaa waan ta'eef nan deddeebi'ee waaqeffachaan ture. Waggaa tokko ji'a ja'a booda narratti beekame iddoo faarfannaa faarfadhu obboleessi koo hangafti dhaga'ee maayichaa hirtadhee faarfachaan jira jedheeni maatii koo abbaa koo keessattuu baay'ee sodaadha ture. Jibba amantii kanas qaban hamaa ture waan ta'eef waaqa tolfamaa waaqeffatamu anis ima keessatti guddadhe waan ta'eef achumaa fiigee dhaqee abbaa koo bira dhaqee mucaanati jaalattu qayee koo qaba inni jettu innis kinoo akkas ta'eera waasan ta'eera jedhe. Hoggana walitti qabamanii na waame abbaan koo nan naqee maa inni wanni jedhamu kun yennaan maa inni yennaan atis waasan taateedhe. Lakki waasan hin dhaamu waasan taateedhe waasanii miti Yesuus Kiristoos ittiin amanii jedheen. Heenan jedhe Yesuus Kiristoos ittiin amanii. Amanteerta amaniira jedheen. Carraa tokkos si kenna amman deebitamu hin deebituu jedhe. Na dhagaan jedheen hundumaan. Waggaa 4 hirriiba malee gaafan bulu. Ganama ka'ee fayyuudhaaf asiif achi gaafan jooru namni nafaana dhiphate tokko hin jiru. Har'a garuu Yesuusitti amanee ani nagaa argadheera fayyeera. Hirriiba nagaa rafa. Wanni hin godhan jiru. Hammina addaan goone Kiristoos Yesuus isa naaduu itti amaneera. Kanaaf ani booddeetti hin deebi'u. Yesuusin hin dhiisuu hin jedhee. Hin dhiistuu hin dhiisuu na dhagaa barumsa tafa malee sintu hafa malee ani Kiristoos Yesuusin hin dhiisu. Naa baraa waan tokko har'an jedheen. Maatiin hundi guuteera mana. Ani waan ta'u dhufan barbaada. Du'i nafu miti hin jedhe. Ani kanan barbaadu Yesuus Kiristoositti amanee du'uun barbaada. Waan biraan barbaadu. Gaafan jedhu
Maazariin hafuura qabdi ture mana qaalluu deddeebiti hin boche. Maazariin murtoo murteesse kana booda mana kun jiraattu har'a qabdee mucaa koosii miti hin baata achuma bakka isaan jiran sanitti magaalaa Fiicheedha. Waldaan kan jiru baadiyyaa deddeebi'ee waaqa achumatti haftaa laga waraabessaa jedhamu jira. Laga san milli kan ceene har'aa qabdee mana koo akka milli hin galleedhanii murtoo kana murteessanii manaan ba'e jechuudha. Gabaaqoon gargaaree waldaan iddoo tokko nama kennitee iddootti. Ariitamatu jalqabee jechuudha. Gara sanitti sokkee achumatti amantii cimsannaa baradhee achumatti kwaayirii keessa tajaajila jalqabnee hin kadhanna ture dhuma barannu. Bifa kanaan achumatti tajaajilaa oduma tajaajillu Waaqayyoon dubbata ture waa'ee tajaajilaatiif inaaffaa guddaa keessattuu waa'ee maatii koo waa'ee lafa sanii dunkana lafa san jiru akkasuma baay'een kadhadha baay'een bu'a ani akkamitti fayyee obboleessi koo obboleettii koo abidda galuudhaan baay'een kadhadhan ture Waaqayyo kennaa kadhataa naa kenne isaan bifa kanaan oduma jirru egaan tajaajilatti baanee tajaajila keessattis Waaqayyo haasa'aa ture dhumarra kan nama dhibu Waaqayyo waggaa 3 keessattuu fedhan qabu ture tajaajila ta'uudhaaf maaliif tajaajiltoota dura jiran rakkoo isaan keessa jiran dhiibbaa isaanirra ga'u gatiin isaan kaffalan boo'icha isaan bu'anii agarra ture. Dhiyeenyatti argina ture. Isa sanirraa kan ka'e ani hojjechaan tajaajiluu barbaada malee tajaajilaa ta'ee tajaajiluu hin barbaadu. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf fedha guddaan qaba, ba'aan qaba, adaarii bullaan kadhannaa hin tsoomnaa mishigii gallaa dhugaa hin baana wangeela kana. Innaa garuu tajaajilaa ta'ee akkasuma ta'uu hin barbaadu. Dhiibbaa jiru rakkina jiru waan beeknuuf garatte jechuudha. Garuu waggaa 3 guutuu waan hin daganne jireenya koo keessatti Waaqayyo wal mormeera. Hamma qamana Waaqayyoon dubbataa ani hin ta'uun jedhaan mormaa waggaa 3 booda lapheen koo dhaabatee mormu suni Waaqayyo walii wajjin walii galee gara waamicha hojii wangeelatti dhufee achumatti kaa'uma tajaajillu luubas taanee barumsa teoloojii barannee waldaan keenya xiqqoo sun guddachaa keessaa nuti jalqabde guddachaa waldaa guddaa ijaarutti illee ceenee baay'ee kan namatti tolu saba xiqqoodha jaalala guddaa qabna kadhata guddaatu jira amantoonni keenya baay'ee amantoota of kennanidha xiqqoo ta'aniyyuu baay'ee kan nu jaalatan kan nu simatan saba san akka addaattidha yeroo san kan nuuf hintineedhu iddoo addaa iddoo guddaa nu qabu bifa kanaan Waaqayyoon gara tajaajilummaatti illee nu waame dhumarra Waaqayyo fedha isaa ta'ee tajaajilaa hojiisaa hojjetaasaa akka taanu nu godhe Waaqayyo nu gargaaretti malee lafatti tajaajilaa ta'anii miti salaalee dhugaa isa of taana. Dhuguma dhagaa lafatti tajaajilaa ta'an miti kanaafan jedhanis naannoo sanatti kaaba gaafa jedhamu naannoo kana gaafa jedhamu baay'ee wal'aansoo qaba namni baay'een naannoo sanatti tajaajilaa ta'uun barbaadu isin immoo argaa keessa jiraattanii kanaafan kaasee maatiin keessan amma sadarkaa maaliirra jiru guddina keessan Waaqayyo isin gargaaru isaa yeroo argan kana hin waamne Waaqayyoon harkisne isaaniin boojii hin dandeenye. Waaqayyo eebbifamu abbumti koonaan mormu waggaa 5 tokko booda ofumaan na waame. Inni kan na eegaa ture yookiin maraatee yookiin dhukkubsatee yookiin reeffatu fedhee na eegaa ture. Maaliif waaqeffannaa waaqa tolfamaa ta'e amanu waan ta'eef karaa saniin na eegaa turan. Garuu dhukkuba kootu hin dhageenye. Ani achi dhannaan nagaan argadhee dhukkuba kootii juu dhagee hin beeku. Dhumarra na waametti eegee dadhabnaan na waamanii nan naqee dhiifama jedhan. Wallaalummaa kana na godhe. Odoon akka kiida kana dargaggeessa ta'ee isatti amante kana amana ture naan jedhe. Dhiifama naan jedhanii rakkoon qabuun jedheeni. Dhumarra dargaggummaa qofa miti. Yesuus Kiristoos jaarsa akka keetiitiifis abbaa akka keetiitiifis du'eera. Siisi jaalataa. Har'as Yesuus si fayyisaa. Kana dhiisi Waaqayyoon kan hin jaalanne waaqa tolfamaa. Borontichaaf qaluu kana waan akkasii kana dhiisi. Kuni Waaqayyoon jaalatu kun hojii seexanaati. Jedheen itti himee akka dhumarra waan kana fudhachaa dhufe. Nan naqaa anillee caluun jedhe kan nama dhibu mi'eeffatee abbaan koo waa'ee Yesuus akka taasisuu barbaada. Dubbii Waaqayyoo akka itti himu barbaada. Ittuma himan ture dhumarra kan nama dhibu hin dhukkubsate gaafa dhukkubsatu. Nama sodaatu ture. Dhugaa ta'uu hubateera. Waa baay'ee dhiiseera. Sillaayee sadii waaqa tokkotti kan amanadhee ifa ifatti natti hima ture. Hin kadhata ture. Dhumarra gaafa dhukkubsatu kana na waame nan bu'ee ani abjuu argeera. Kana booda hin turu lafa kana. Nan deema. Amma garuu isarratti himaa turte sana waan ati jettu hunduma nan godhaa kanuu fedhan qabaa nan jedhe. Hin amantaa Yesuusiin qalbiin giddirattaa hin jedheen. Nan amanani.
nama sodaata ture. Kun beekamas jaarsummaadhaan ganda sanillee akka bulchuutti beekama. Jaarsummaa kanaan baay'ee beekama. Isaaniif of eeggata baay'ee. Innaa dhumarraa nana mana dhe. Namoonni jajjaboon isa gaafachuudhaaf mana turanii saba san keessatti nana manaa dhe warra sodaatan fuulduratti. Hin amantaa nana manu. Jedhee achuma harka kee ol kaasee qalbii geeddaratee nan kadhadhee fi jireenya koo keessatti guyyaa ani gammade keessaa tokko guyyaa kana. Sababni isaas baay'ee waa'ee maatii kun kadhadhan ture soomaaf kadhataan gooftaan fudhate faazariin ji'a tokko booda guyyaa boqotu kanallee dhaqeen kadhadhee fi daqiiqaa 15 booda ani kana booda gara Yesuusan deema. Naaf hin boo'inaa hin gaddinaas ani gammachuudha keessi koo bakka naqu beekaa jedheet abbaan koo kanatti gooftaa fudhatee gara gooftaa deeme jechuudha. Innaa bulaawwan illee gooftatti dhufan jiru achi keessaa bulettiin koo namni lama mucaan obboleetti koollee gara gooftatti dhufanii waaqayyo waaqessaa jiru. Obboleessi dhiiraa tokkos gara gooftatti dhufanii idduma sanitti illee waldaa nama qa'ee itti borantichi waaqeffamu waaqni tolfamaa waaqeffamu sanitti waldaan ijaaramaa jechuudha yeroo kana. Waaqayyo galata argatu. Egaa waan dinqii haasofna har'aa wanta bareedaatu jira kabajamtoota daawwattoota keenya luboota dhuga boomsa dinqii qaban waan mi'aawaa akka kanaa qabanii waa'ee Yesuus haasawuun immoo isa kanatu namatti tola. Kun isa jireenya jiraatamedha. Saganaa odeeffamu otoo hin taane waan dhugaa gatii ta'eef baay'ee namatti tola. Isinii tola jedhamti? Baay'ee. Haa ta'u gaaffii kan biraan isinii kaasuu barbaada. Mee namoonni salaalee fichee yeroo jedhamu teessuma lafa isaan beekani maal takka naannoo sanaa oomishamu beekani. Mee waa'ee naannoo sanaa immoo xinnoo ishee natti himame. Teessumni lafa sanaa maal fakkaata? Salaalee yaa maqaa addaa salaalee yaa beekamu iyyuu malee godinni isaa shawaa kaabaa jedhamuudhaan beekama. Shawaan kaabaa kun as Finfinnee irra darbee laga xaafoo sandaafaa shanoo alaltuun dabra biraan irraan deebi'ee abbichuun yaayyuu dabalatee asin immoo amma laga abbayyaatti deema asin amma daarii wallootti deema darraan qabatee kun hundi isaa salaalee shawaa kaabaa jedhama. Bal'aadha aanaa 16 qaba yeroo ammayyuu aanaa 16 ol qaba gara magaalas 3 qaba. Egaa magaalli gudditti godina shawaa kaabaa Fiicheedha. Fiicheen Finfinnee irraa kiiloomeetira 114 fagaattee argamti. Egaa haalli qilleensa isaa badda darii qaba, baddaa qaba akkasumallee haa xiqqaatu iyyuu malee gammoojjii qaba. Asii gammoojjii mogoriin qaba, asiin gammoojjii jamaallee ni qaba. Egaa midhaanuma akkuma qilleensa isaatti midhaan gosni adda addaa ni ta'a. Xaafiidhaan hin beekama. Qamadii garbuu kanaan darbee hin beekama. Garuu caalatti addatti kan inni ittiin beekamu horsiisa looniitiin beekama. Aannan baay'ee beekama. Gatiin aannanii biyya sanatti gatii bishaaniitii gadi guutummaa Finfinnee qabee kan jiru aannan salaaleeti. Aannan salaaleeti hanga sulultaatti fe'amee dhufeetti geeffama. Guutummaa Finfinnee kana kan danda'ee jiru salaalee. Egaa baadiyyaa irra jalqabee namni mana isaa dhabe hin jiru. Inni ilmataa dhadhaa hin gurguraa dhadhaa kan darbe aannan karaatti ba'ee hin geessaa. Waan sanaan of jijjiiraa jira. Maddi galii isaa inni guddaan aannanii egaa midhaanis ni oomisha. Haa ta'u iyyuu malee jallisii waan akkasii kana bal'inaan hin qabu. Egaa fardaan illee ni beekama. Gogsii fardaan ni beekama. Fardi jidda irratti oomishamu baay'een isaa gara godinata Oromiyaa biraayyuu kan bitamee deemu salaalerraayi. Haa ta'u iyyuu malee haalli lafa isaa iddoodha iddootti gargari kana fakkaata. Baay'ee dinqiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf amman akka aannan horsiisa looniitiin beekamu nan beeka garuu hamma kan akka inni kabarii godhu hin beeku. Kun odeeffannoo haaraadha. Warri horsiisa loonii irratti hirmaachuu barbaadan karaa sanaa hojjechuu barbaadan gara sanatti akkasiin ol baatan egaa lafa viidiyoon kun gahu hin beeknu gatii ta'ee fi affeerraa goonaa fi hawwata turizimiitiifis baay'ee bareedaadha jechuudha. Mee lubaasin immoo waa'ee gootummaa naannoo keessanii nuu kaasame namoonni baay'ee gootummaadhaanis maqaa dhaamu naannoo sanatti. Egaa salaalee dhugaa isa uftaanaan gootummaadhaan akkuma biyyattii keenya biyya Itoophiyaatti hin beekamu. Namoonni jajjaboon kan gurguddaa godhan jiru seenaa kan hojjetan jiru. Kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu gama barnootaatiin qabsoonni godhe waan guddaadha. Kan akka Garii Tulluu kan akka Mul'aa Sanuu bu'aa baay'ee jajjaboon lafa sanii gootummaadhaan kan ba'an jiru.
hawaasa salaaleetiif fakkeenya kan ta'an daandii kan agarsiisan dhugaadhaaf kan dhaabatanii wareegaman baay'eetu jiru. Akkasuma kan akka fiigichaan kan akka Abbabee Biqilaa nama dachee salaaleen biqilchiteedha. Addunyaatti illee kan biyya keenya beeksisan namoonni jajjaboon akkasii ka'aniiru. Salaalee aadaa isaattis haalli guddinni isaa hawaasummaa isaa kan argaa guddanne kan nama keessaa hin baanedha jechuudha. Tokkummaa sabni sun qabu jaalalli waliif qaban duudhaan inni qabu baay'ee nu illee keessatti guddanne waan ta'eef wanni argaa guddanne suni akka nuyi waan gaarii hojjennu lafa saniif illee har'a dhimminee akka wangeela qaqqabsiisnuuf abboota keenyarraa hangafoota keenyarraa seenaa salaalee dhaga'uudha wanni argaa guddanne sun nuufillee ka'umsa utubaadha jechuun danda'a. Salaalee akka misoomu biyyi keenya akka guddatu geeddaramu waldaa fiichee salaalee wajjiniin amantoota lafa san jiran wajjiniin waa'ee lafa sanii quuqama guddaa qabna hojii akkasiillee hojjechaa jirra. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif kana kaasnaa mata dureen keenya isa ta'uu hin taane naannoo sana gaafa kaasnu gaafa maqaa dhoofnu garuu gootummaadhaan beekamaadha. Oromiyaa keessatti maqaa dhaama namni salaalee maqaa dhahee Jeneraal Taaddasaa Birruutu maqaan dhaheen darbuu hin danda'u. Agarii Tulluutu maqaan dhaheen warra kaan mul'ufaa Ababach Gobanaa fa'aa Dooktara Kabaja utuu namni maqaan dhaheen darbuu hin danda'u. Ga'een isaanii biyya kana keessatti baay'ee guddaadha. Ammuma immoo itti daballee namoota yeroo ammaa kana aangoota mootummaa keessatti bakka qaban tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti bakka qaban namoota gurguddaa naannoo sanaa biqilan utuu maqaa dhoofne immoo danuudha ammas baay'eetu jira. Kanneen waaqayyotti fayyadamee hojii baay'ee hojjetaa jiru. Mee gara waan biraattan isin dabarsa. Tajaajilli wangeelaa maal fakkaata naannoo sanatti? Mee waldoota akkamiitu jira? Waa'ee sanaa immoo kaasnu dhufa. Dhugaadha. Egaa waldoota hangafa jedhaman keessaa akka Saaleelti waldaan maqaan ishee jalqabaati. Egaa bara 1940 hanga 1960 keessa gaafa ilaallu amantiin Pirootestaantii kun hin jiru akkuma nama dhuunfaatti hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee dhimma wangeelaa kan hojjetan miisinoonni biyya alaatii dhufan Saraawwata Kiristoos kan jedhamu magaalaa Fiichee keessa buufatanii waldaa Ortodoksii wajjin hojjechaa turanii barnoota biraa barsiisaa cinaatti immoo wangeela kana barsiisu bara 1940 hanga 60 san keessatti barattoota isaanii kan turan keessaa namoonni jalqabaa booddeellee lubaaf hojjettoota wangeelaa kan ta'an Dabalee Fayyisaa namni jedhamuuf akkasuma namni Haayilee jedhamu barattoota isaanii wangeela warra dhaga'anii wangeela sana fudhatanidha. Haa fudhatan iyyuu malee homaa gochuu hin dandeenye. Obbo Haayileen wangeela sana fudhateera garaa isaatti fudhateera hin ba'ee gara booddee garuu misiyoonii ta'uudhaan naannoo Booranaa wangeela geessisaa ture. Gara booddee immoo teoloojii baratanii luba waldaa maqaan Yesuusii ta'anii hawaasa irratti tajaajilaa turanii booddee bara 1980 boqotan. Isaan gara biyya Salaaleetti deebiinee wangeela geechisuudhaaf hin geenye. Ijoolleen isaa garuu amma Salaalee lafa dhaloota isaanii sanatti geechisuudhaaf socho'aa jiru. Wangeelaawii Dabaleenis dhaga'anii turan garuu homaa gochuu hin dandeenye. Maaliin wangeela lallabsaa turan waldaan hin turre namnu hin turre dhiibbaa guddaa jira jibba guddaa jira. Haa ta'u iyyuu malee yoo fayyade jedhanii lootarii ni gurguru ture gaazexaa ni gurguru ture gaazexaa lootariitti dabalanii kitaaba qulqulluu gurguraa turan. Isaan kitaaba qulqulluu gurguraa turanii gara booddeedha dhufee kallattii lamaan wangeelli immoo booddee gara Salaalee kan gale inni tokko karaa Shawaa Lixaa Ginda Baratirraan warra Jaarsorraan ol dhufe bara 1961 namni obbo Abarraa Geergisoo jedhamu haati manaasaa garmalee dhukkubsatanii afurri hamaan isaan miidhee dhukkuba kana keessa maaltu baasannaan wangeelli kun jiraafamaa fi namantuu gaafa jedhamu karaa sana fide Abarraa Geergisoon naannoo warra Jaarsoo sana nama jalqabaate. Booddee amma luba kan ta'anii soorama ba'an luba Girmaa Daadhii namni jedhamu poolisii Haile Sillaasee ta'anii mattuutti ramadamanii turan. Mattuutti gaafa ramadaman baay'ee kan nama dinqu keessaa gaafa guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajamu dargaggoonni waldaa maqaan Yesuus Beetel mattuu diraamaa jira kottaa ilaalaa jedhanii beeksisa immoo maafanni dhaqee ilaaluu jedhanii itti goranii diraamaa ilaalanii waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuusiin diraamaa ilaalanii lapheen isaanii hin cabee hin amananii waggaa tokko achitti barachaa turan. Booddee wangeelan dhagee kana biyya kootiif geechisuun qabaa jedhanii jijjiirraa gaafatan. Jijjiirraan didamnaan hojii gadi lakkisanii dhufanii Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Dagam keessa naannoo Yaayyaa Roodoo jedhamu iddoo dhaloota isaanii baadiyyaa sa'aatii 5 ol deemsisuutti dhaqanii ta'anii wangeela lallabuu jalqabanii namuun turre baadiyyaa Salaalee keessa ba'anii
ji'atti dhufanii inxooxxoo makaana Yesuusitti waaqeffachaa turanii egaa gara booddee inxooxxoo makaana Yesuusin iddoo lallabaa yaayyaa haroos fiichee makaana Yesuusis jalqabanii lubni bal'ina sarkaa namoota salaalee keessatti miilan deemuudhaan hojii gurguddaa hojjetan keessaa isaanii lubni bal'ina sarkaa salaaleef abbaadha yoo jenne waldaan inxooxxoo haadha yoo jenne waan dagatamu miti. Egaa kallattii lamman kanaan seenee bara 1960 qabee amma 70 aanaa tokko tokko keessa darbee namni tokko tokko tureera. Waldoonni garuu hin turre waldaan yoom jalqabe yoo jenne dhufee bara 1981 kana keessa jalqabe. Egaa wangeelli dabaleen bara 1940 dhagaanii turanii booddee amma masara waqqoo kan jedhamtu nama guddoodha nama salaa irratti hojii guddaa hojjechaa jirtudha as jirti. Umurii dargaggummaatti hojiidhaan gara fiichee shurraabii dhaamoo kana dha'uun deemtee isheen amantii biyya kana amantiin warri amanan hin jiran yennaan dabalee namni jedhamu jira jedhanii wal quunnamsiisanii ishee naqxee isaan fuufitti qabdee mana isaaniitti kadhata jalqabame sanaan booddee waldaan fiichee maqaan ishee jedhamtu kan keenya faadha taate hundeeffamtee haa ta'u iyyuu malee bara 1982tti waldaa maqaan ishee 4 qofatu jira. Tokko waldaa amantoota baddeessadha warra jaarsoo keessa. Tokko goseedha aanaa kuyyuu keessa jirti waldaan amantoota yaayyaa haroo aanaa dagam keessa waldaan isheen afraffaan fiichee maqaan ishee warreen afran kana ta'anii yeroo jalqaba bara 1982 sabakaa salaaleef naannoo ishee hundeeffame. Sabakaa salaaleef naannoo ishee kun salaalee darbee hanga darbu Maarqositti deemee hojii hojjeta ture. Yeroo har'aa sabakaa lamuuf jala baasee warra jaarsa sabakaa ta'ee kuyyuuf naannoo ishee sabakaa ta'ee sabakaa biraa baasuudhaaf yaalaa jira. Haa ta'u iyyuu malee sana booddee immoo 80 san keessa booddee waldoonni akka guutuu wangeelaa, waldaan gannatiin, waldaan qalayootiin, waldoota baay'ee jira amma magaalaa Fiichee keessa waldaa 10 oltu jira. Egaa keessumattuu waldaan guutuu wangeelaa, waldaan qalayootii kun aanarraayis iddoo biraa baadiyyaa ni qabu, biraanaa wangeeliin, FBI'n waldoota baay'ee jira. Amma waldoon namti amma salaalee keessa dhabame hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsan baay'een amantootaa miti lakkoofsan waldaanuu xixiqqaadha. An baay'ee nama gaddisu keessaa aanaa tokko tokko gaaf deemte fakkeenyaaf aanaa darba Libaanos, aanaa Mukuxurrii, aanaa tokko tokko gaaf ilaaltu magaala qofarra waldaan jirti. Baadiyyaa isaa daqiiqaa 5 yoo deemte waldaa miti nama amane tokko argachuu hin dandeessu. Haala kanaan wangeelli galee yeroo har'aa garuu waldoonni hundinuu lakkoofsan haa xiqqaatan iyyuu malee bakka hundatti argamuu dhabanii malee baay'inaan hin galamee hojii wangeelaa kana numa duuka taanee tokkummaadhaan sirriitti harka wal qabannee salaala Kiristoosiif gochuudhaaf hojjechaa jirra. Haala kana fakkaata. Egaa salphaa miti waan isin amma ibsitanii jalqabuma isaa kaastanii nutti himtanii kaayyoo isin amma itti jirtan karoora isin amma itti jirtan egaa itti dhufna sana hin kaafna waan luba gaafachuu barbaadu yeroo amma kana babal'atu yeroo waldoonni dhufaa deeman wal'aansoo ture maal fa'aa yaadattume? Chaalenjii ture maal fa'aa yaadattu isa kana nu kaasaa isin immoo. Egaa akka seenaa dhageenyuttis ofiis immoo akka dadhabnee arginetti waa'een babal'ina wangeelaa aarsaa gurguddaa nama abboota keenya tajaajiltoota duree jiran har'as darbee immoo nuufi dhaloonni jirru aarsaa gurguddaa nu kaffalchiisaa jira. Wal'aansa guddaa jira, mormii guddaa jira, gatii baasuu guddaa jira wangeela geessisuu keessatti jechuudha. Akka fakkeenyatti baruman keenya kana keessa bara dhiyoo bara 2017 hanga bara 2012 gidduutti qofa waa xiqqoo si kaasuu barbaada. Dookaasee isin darbu seenaa obboleettii keenya Fallaquu Xamiruu jedhamtu as waldaa makkanniisaa maqaan Yesuusii nama turedha. Dhalootan garuu Dirree Dooyyoo Fiichee daqiiqaa 30 lafti ishiitti dhalatte loltuu keessa turte, loltuu dargii keessa turte. Boombi miila dhahee nokkoltii kiraanchiidhaan deemte Fallaquuni. Ani daa'ummaatti hin beekaa waggaa dheeraadha lafa sana erga baate gooftaa fudhattee waggaa dheeraa asitti waldaa makkanniisaa kanatti qabamtee waaqeffachaa tajaajilaa turte Fallaquun. Innaa naannootti dhalatte sanitti namni gooftaa fudhachuu gaafa dhageessuun dhufte lafa sana dhufuun barbaaddu lafichi lafa waaqa tolfamaan itti waaqeffatamu hamminni guddaan lafa jirudha. Innaa hin dhuftee nama obboleetti koodha obboleetti ishee wal quunnamte ishiinis amantee lafa sana jirti. Dhugumaa yennaan dhugaadha obboleessi koo samaneera abala balamaneera itti himte. Anis eega namumti gooftaa si fudhate eega jiraate akkanatti lubbuun koo akka darbuun barbaadu yoo xiqqaate lafa fudheen waldaadhaaf kennee darbattee deebitee dhufte ija tokko booda deebitee dhufte haadha isheerraa kaaree 1,000 kan ta'u naannuma waaqni tolfamaan waaqeffatamutti naannoo sanitti kutaan tokko ijaarramee achitti uffata hodhaa jireenya jalqabdee Fallaquun kiraanchiidhaan deema. Bishaan illee argachuu dandeessu naannoo isheen jiraattu.
dhiirri lafa jiraatu miti amanee dhiirri tokko hin jiraatu iddoo sun. Baay'ee si danqu, baay'ee si ari'atu, baay'ee si jibbu, si balaaleffatu baay'ee kiristaana taate yookiin pheenxee taate jechuudha. Innaa isheen garuu gara waggaa 7 lafa san jiraatte. Halkan yeroo hunda saganteeffatanii namni 3-4 halkan mana ishee irra dabaddabu turan dhakaadhaan. Waggaa 7 kana fallaquun hirriba malee dabarsite. Gaaf tokko garuu sodaatte hin beekne. Waa dubbatti dubbiin ishiin dubbattu isaan irratti ta'a ture. Warra ishee ari'atan kana warra ishee danqan kana irratti dha'icha garaagaraa Waaqayyo mul'iseera. Karaa fallaquutiin godhennaa. Egaa amma lubbuun namaa darbutti illee ta'eera jechuudha Waaqayyo ishee faana ta'e. Dhumarra sodaatanii keessattuu lubbuun obboleessa tokko gaafa darbu sodaatanii maaltu ta'a dhiisna kottaa nama kanan xumnu jedhanii rifatanii hunduu dhiisan. Yeroo dhiifametti namni wayii fuulduruma ishee jira. Xunqaayidhaa naannoo sanitti karaa summiitiin waa akka ishee waa nyaattu goommana jira qa'ee ishee karra ishee dura goommana kana ishiin immoo akkasuma cirtee nyaatti. Baay'ee jaallatti isarratti summiin godhameera. Isaan gaafa nyaattu dhukkubsatte ofirratti simbeen ishee yeroo baay'een tsoomtiin kadhatti ciistee gaafa buunee ilaallu baadiyyaadha baay'ee miidhamteetti hospitaala fudhannee gaafa hospitaala fudhannu summiidha. Keessi ishee miidhameera hubameera. Rifareedhamee Finfinnee waldaa makkanniisa makaasutti ilaannee ji'a tokko ciiste. Amma ciistu kana fallaquun kan nama dhibu guyyaa tokko waa'ee dhukkuba ishee haasa'u. Adaraa hojii wangeelaa baadiyyaatti jalqabe san jetti. Amma lubbuu ishee bahutti. Hinaaffaa guddaa baay'ee dhoobannaa guddaa wangeelli saba sana qabu fallaquun amma lubbuu ishee wareegamutti nama gatii baasedha. Baruma keenya kanallee hamma kana dhaloonni gatii baasaa jira. Gatii kaffalamaa jira. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhalataa salaaleetu gara gooftatti fiduun salphaa miti. Baay'ee mormiidha. Baay'ee lola. Dhufeeyyimmoo amanee dhaabbachuudhaaf immoo lolli irra jiru waan gurguddaadha. Waan gurguddaa jira. Abboonni nu dura turan baay'ee gatii baasaniiru. Seenaa isaanii yeroo xiyyitiidhaan rukutamuudhaaf xiyyitii tokkofamee jira. Tajaajiltoonni abbaan manaa fi haati manaa yerootti du'an jira. Sababa wangeela kanaaf namoonni garaagaraa gatii garaagaraa baasaniiru. Baay'ee wallaansoo baay'ee ulfaataa. Amantee nama dhibu gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun akka amantiitti illee ilaalamu naannoo keenyatti. Si faana nyaatanii afoosha keessaa si baasanii akka nama addaa uumama addaatti ta'edha. Akka amantiitti odoo hin ta'in akka waaqa tolfamaa uumama biraatti akka taatedha. Kan maatumti keellee si ilaalu jechuudha. Maatumti wajjin alatti. Baay'ee si balaaleffatu, baay'ee si jibba akkasii qaba. Kunimmoo baay'ee gatii si gaffalchiisa. Iddoo wangeelaa, iddoo lallabaa gaafa isaa inni mormiin gurguddaadha kan qabu. Ari'atama gurguddaatu ta'a. Garuu Waaqayyo kanuma keessatti nu gargaaree abboota darbanis gargaaree iddoo garaagaraatti waldaan hundeeffamteetti. Garuu akkuma amma luubna si kaasan ammayyuu magaalaarra malee baadiyyaa salaalee aanaa ta'uu keessa. Fakkeenya aanaa darraa fudhanne ganda 38 qaba. Aanaan kun magaalaarra qofadha. Waldaan miseensa xixiqqoo qabdu waldaa 3 kan jirtu. Ganda 38 keessa wangeelli hin jiru jechuudha. Aanaa daara ammayyuu. Giraar jaarsoo fudhannee aanaa giraar jaarsoo waldaa keenyatu reefu iddoo lallabaa iddoo lamatti saaqee jira. Isayyuu nama 2-3-4tu jira. Hin jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee ammayyuu daboo gaafatama. Deeggarsa gaafatama. Kadhata gaafatama. Hojii wangeelaa kana salaaleedhaan ga'uudhaaf wangeela lafa qabsiisuudhaaf baay'ee of kennuu gaafata. Obsa gaafata. Kadhachuu gaafata. Deeggarsa gaafata. Ani kanan jedhu ani gaaffii kanatti himu yeroo baay'ee gartuuwwan garaagaraa wal ijaaranii gara sana wangeela babal'isuudhaaf hojii mishiniitiif hin naqu. Lolli nutti ka'ee reebamnee nari'atamnee wanti jedhu hin kaa'an nagaa. Namoonni garaagaraas immoo konfiraansii garaagaraa naannoo sanatti hin qopheessu. Jijjiirama akkamii fidamee warri kun iddoo sana hamma bitumsa? Egaa inni akkuma lubni kaase salaalarra dhiibbaa guddaa jira. Dhiibbaa jechuun jibbinsa. Waa'ee amantiis kan galeef kan hin galleef hundinuu hin jibbaa. Pirootestaantii jechuun akka waan adda biraatti akka bineensa wayiitti ilaaluu wajjin hin nyaatanii namni tokko fakkeenyaaf maatii tokko keessa yoo amane qodaa inni irratti nyaatullee
kophaa godhu nu xureesse hin bade ilaalcha jedhu qabu. Egaa dhiibbaa baay'eetu jira amma iddoo awwaalchaa amma fooyya'aa dhufeerran kan hafe kiiloomeetira 40-30 namni gaafa du'e reeffa baatanii magaalaa Fiicheetti awwaalaa turan. Even aanaan ammaatti iddoo awwaalchaa hin qabne jiru. Aanaan iddoo waldaan jira amantoonni jiru yoo namni du'e magaalaa Fiicheetti fe'amee dhufa. Hanga kana dhiibbaan jira afoosha keessa baafamuu jira. Amma fooyya'aa dhufeerran kan hafe maayinni naannoo baadiyyaan iddoo kan barame yoo horiin isaanii kufe akka kaafne. Yoo horiin isaanii du'e akka irraa hin fuune akka daboo dhagne akka maal hin goone jedhanii irratti aadamaatu baay'ee rakkoodha. Salala keessatti gooftaa fudhatanii dhaabbachuu jechuun akkas jedhanii ibsuudha baay'ee nama rakkisa. Barsiisaa taatee baadiyyaa hubuuti. Hojjetaa taatee yoo buute baay'ee miidhamu. An baay'ee nama dinquu keessaa egaa salaa duratti sirbaan beekamas hin jedheera. Sammuu koo keessa hin baane keessa wanti lama jira. Ani ijoollummaa koo keessa naannoo keenyatti barsiisota baay'eetu amane jalqaba hojjettoota baay'eetu amane yeroo sana biyyi itti jigee isaan reebanii biyya keenya gadhiisaa baha jedhanii amma namni jisaa jedhamu waldaa keenya keessa jira isa guutamaa namni jedhamu waldaa keenya keessa jira yeroo barsiisota amane keessa sirbatti baasanii tura yeroo sana amma sababa amantii kana dagongarra dhaaban gundaa isa kanarra dhaabanii namni jimaa jedhamu amanii sirba maal jedhu itti baasan fakkaate yaa qamadii gaara bosoqaa jimaa qundeetta sinkaatiin jiisaan dagongarra foqoqaadhaan jiisaan dagongarra foqoqaadhaan kun sababa amantiitiin dagongarra dhaabaniiti. Gondarra dhaabanii nyaachisanii ofirraa fuudhuu hin danda'amu irreebuu itti dhukaasuu barbaadu biyya biraarraa dhufanii gatii kan falchisan. Nama sirbinni lamaaf maal baay'ee dhiibbaa namni akka ta'e beeksisuu keessaa Abbaan Shawwaa Mooroo Bolaalee bite lubaan maraate barana pheenxee fixe jedhaniiti sirbaatti baasanii sirbaatti. Kana jechuun hammam baadiyyaa magaalaa isaa keessatti dhiibbaan akka ture kan ibsudha. Haa ta'uyyuu malee waldaan Makaana Yesuusiif waldaan kan biraammoo Salaalee keessatti hojii misoomaa adda addaayyuu hojjechaa turte. Karaa baasaa turanii karaa baasan kana qamadii kennaa ture. Amantii qamadii nan dhufe jedhamu. Qamadiin kan kennamaa ture hawaasuma santu bahee daandii hojjetaa gaafa daandii sana hojjetu qamadiin immoo akka gargaarsaatti kennamaa ture. Amantiin kun amantii salbaa jedhan dhufe. Amantiin kun amantii qamadii nan dhufe jedhanii jibbisiisuu waan hin jirre maqaan hin jirreleetti kennameera. Waan hin jirre Pirotestaantii jechuun harree jala kan ulluuqaa. Pirotestaantii jechuun sobanii warra karaa baaxirraan qarshiin isaanii gadi dhangalaa jedhanii nama gowwoomsanii waan hin jirre maqaballeessii hedduu ta'aa ture. Namoonni baay'een Salaalee keessatti Yesuus gooftaa akka ta'e akka fayyisoo beekan iyyuu garaatti qabatanii taa'uurraan kan hafe gara waldaatti dhufuu hin danda'u har'aayyuu. Sababni isaa abbaaf obboleessa firootarra jalqabanii itti duunu ati ilma kiyyaa miti jedhuun hin ari'atu waan ta'eef garaatti qabatee taa'uurraan kan hafe gara waldaatti hin dhufu. Indoo namni Salaalee akkan duratti hin jedhe Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti deemeera sin jedheera baay'ooliin isaanii Salaalee kan bahe immoo gooftaa fudhataniiru. Dhiibbaan biyyicharra jiru guddaa akka ta'eera akkuma durattuu kaaste gareen adda addaa dhuga ba'iinsaaf hin dhufu yeroo dhuga ba'iinsaa dhufan yeroo baay'ee qabamanii hidhamu iddoo tokko tokkotti reebbamaniiru iddoo tokko tokkotti immoo amantoota iyyuu dhiibbuma guddaa qabarraa kan ka'e tajaajila isa dhuga ba'iinsa maasidhaan godhamu kunillee yeroo itti dhorkamuu ture hanguma har'aatti iyyuu aanaan tokko iddootti lixxee hojjechuu hin dandeenye jiru even namni daboodhaan ka'ee aanaa hidha boobootii gaafa ilaaltu waldoota sadii oltu gubate kan dura booddee deebifamee immoo araarri bu'ee ta'eerraan kan hafe waldaarras nama dhuunfarras dhiibbaa gurguddaa ammana hin jedhamnetu jira. Hanga ammaattu egaa wangeelli immoo kanuma keessatti baay'ee bal'achaa hojjechaa jira. Waaqayyo galata haa argatu. Garuu kanuma keessatti hojjechaa jirtu mini dhiistaniin deemu. Ammas kaayyoonis masanaafi. Egaa namoonni iddoo garaagaraa jirtan viidiyoo kana daawwattan amma akka sagantaa kana dhaggeeffataa jirtan namoonni akkasiin wajjin hin jirtanii waa'een wangeelaa waa'een mootummaa waaqayyo wal'aansoo qabaa bu'aa bahii qabaa. Guyyaa irraa immoo gootota wangeelaaf gatii baasaa jiran amanuu duwwaa otoo hin taane mootummaa waaqayyo babal'isuudhaaf lafa dhiibboon jirutti hojii hojjetaa jiranii wajjin haasa'aa jirra. Mee amma maalitti jirtu haala akkamiitti jirtu akkamii wangeela hojjechaa jirtu moo akkuma jiru kanatti itti fufu amantoonni naannoo sanaatti tolee itti fufu moo kana booddee wangeela naannoo sanatti hojjechuun gatii nama baasisa jennee akka kanatti haasofna. Seenaa kana waaqayyo yeroo inni itti geeddaru dhiyoodha gatii ta'eef. Maalitti jirtu mee amma? Ani waa kaasiin qeessiin waa dabalanii egaa
qabsoo qabaa jirra, qabsoo hafuuraa qabsaa jirra. Egaa Waaqayyo irraa mul'ata tokko fudhatte waldaan keenya waldaan Fiichee Salaalee kuni Salaalee naannoo ishee Kiristoosiif gochuun qaba. Salaalee wangeelli hin barbaachisaa saba gootummaa qabu saba biyya isaa jaallatu kana yoo wangeelli galee wanjoon hafuura hamaa kun yoo cabe sabni sun kan ittiin birmadummaa bahee kallattii hundaan nagaa argatee ittiin misoomu wangeela fallisaa jennee amanneerra. Kanaaf Salaalee Kiristoosiif jennee mul'ata fudhanneerra. Egaa waldaan keenya kun magaalaa Fiichee keessatti akka waldaa makaanisu waldaa lammaffaadha. Waldaan haadhaa waldaa Fiichee makaanisuuti. Nun immoo bara 1990 keessaa iddoo lallabaa taatee mana obbo Boggaalee Hayilamaariyaam yookaan barsiisuu Baqqalachi kun adaadaa kooti. Amma akka carraatti namoota jalqaba fudhataniiru. Amma yeroo har'aa garuu kan koo firoonni baay'een isaanii durbiin tokkoffaa lammaffaa akka biyya Oromaa sana hundi isaanii amananiiru. Ibiddi sun deemeera. Waldaan kun illee mana adaadaa koorratti jalqabe nama 36 jalqabe bara 1990 gara dhumaa. Haa ta'u iyyuu malee bal'achaa guddachaa dhufuudhaan har'a waldaan sun waldaa guddaadha. Salaalee keessatti waldaa beekamuudha. Amantoota miseensa duwwaa 1,500 ol qaba. Namoota deeggaraa waaqeffata wajjin 2,000 oltu waaqeffata waldaa san keessa. Egaa mul'ata maal fudhatte waggaa 5 dura waggaa 5 kun onkoleessa dhufutu waggaa 5 mul'ata Salaalee Kiristoosiif gochuun qaba jette. Kanaaf mul'ata kana wajjin akka deemuuf maqaa koo jijjiirrachuun qaba jette waldaan kun. Maqaa ishii Fiichee Addis Katamaa jedhama. Safar santu Addis Katamaa jedhama. Kanaaf itti waamamee gaafa maqaa sana jijjiirramu gara Fiichee Salaaleetti jijjiirrame. Qaama eeyyamamuu malee eeyyamamee ilaalamee eeyyamamee amma yeroo har'a Fiichee Salaalee jedhamna. Kana jechuun maal jechuudha? Mul'ata isa wajjin akka deemuuf ka'umsi keenya Fiicheedha. Garuu guutummaa Salaalee irraayyuu darbee naannoo ishee naannoo Amaaraa keessatti wangeela hin hojjenne mul'ata hin fudhannee naannoon Amaaraa asumaanuu kallattii sadii nu daangeessa. Asiin laga Abbayyaa gaafa dabartu Dajjan fi Darba Maarqos nu daangessu. Asiin Darraarraan gaafa laaltu Walloo sabni Walloo nu daangeessa. Asirraan Marraabitee Lamii amma Dabra Biraanitti kun hundinuu saba naannoo Amaaraatiin daangeffama. Kanaafuu saba kanatti wangeela kan lallabuu danda'u. Afaan lachuu Oromoffas hin dubbata. Namni baay'een Salaalee keessa Amaariffas hin dubbata. Kanaaf afaan Amaariffaa kanaan laga gamatti wangeela ceesisuu kan danda'u saba kana. Kanaafuu Salaalee irratti hojjechuun Salaalee qofaa miti hiikni isaa naannoo isaa kan jedhu sanaa fi egaa mul'ata isa fudhannee yeroo har'aa Waaqayyoon nu gargaaree nama dhuunfaa ifiin amantoota keenya ji'atti gaafa barbaanni qulqulluu kennamu maal jenneeti kakaasnaa ciree dhiisaa, misaa dhiisaa, barattoonni kaardii guutuu dhiisaa. Wangeelaaf jedhaa kaardii dhiisaa, wangeelaaf jedhaa buna dhuguu dhiisaa, wangeelaaf jedhaa too ciree keessan tokko dhiisaa jennee kakaasnee buusii addaa tokko funaannaa. Buusii achitti funaannamu sanaan 15,020 walitti qabamu achiin mindaa tajaajilaa 3-4 achiin kaffalla. Namoonni dhuunfan immoo nama gurguddaan qabeenya gurguddaa qaban ba'an hin jiru. Hambaan biyya garaagaraa jiru. Namoonni biyya garaagaraa jiran kun baay'een isaanii beekuu dhiisuu danda'u. Namoota xixiqqoo kana kakaasnee wanta xiqqaa warra hojjetan kun mindaa guutuu warri kaffalan jiru. Waldoota fedhii qaban, namoota fedhii qaban daboo kadhanna yeroo baay'ee nu bakka buunee hanga mattuutti deemnee hanga naqamtetti deemneerra saba kaan naqamtee waldoota 13 qindeessuudhaan nu duuka hojjechaa ture waggaa 3 waldaan Iluu Abbaa Booraa keessa jiran yeroo har'aa nu wajjin hojjechaa jiru. Tajaajilaa nu barsiisaa jiru. Even iddoo lamatti iddoo lallamaa nu bananii mindaa nu kaffalaa jiru. Nu birmatu. Finfinnee kana keessa waldaan Boolee Makaana Yesuus, waldaan Addis Ababa Makaasii jedhamu beekamu iddoo lallamaa banuudhaan nu gargaaraa jiru. Nuni abbaa taanee kana qindeessaa jirra. Waaqayyo nu gargaara yeroo har'aa iddoo 22tti iddoo lallabaa bannee mishirarii bobbaasnee mindaa kaffalaa jirra. Kun qarshii guddaadha. Qarshii qabaannee otoo hin taane kadhannee kadhachiisnee sochoosuudhaan bobbaasneerra. Waggaa 5 kana keessatti immoo jijjiiramni guddaan tureera. Namni immoo baay'ee amanaa jira. Namni ofuma isaa fotootti dhugaan bahee dhufee harka kennataa jira. Carraa baratti waaqni hojjetutti hojjechuu qabna kan jiru sanaan kaanee waldaan kun sochii guddaa gochaa jirti. Dhalataa Salaalee even nama Salaaleetti baratee beeku, nama Salaaleetti hojjetee beeku, waa'ee Salaalee kan beeku hunda isaa fagoo dhiyoodha. Waamnee isaan duuka hojii wangeelaa hojjechaa jirra. Amma iddoo lallabaa 23ffaa magaalaa Dabra Biraan keessatti. Egaa Dabra Biraan magaalaa guddoodhaan
Garuu waldaan tun hojii misiyoonii akka isheen hojjettu beekaniiti nu birmadhaan wajjin dola laba tokko banaa jedhanii 23ffaa xalaa erganiiru heeyyamneef irraa torbee 2 booddee dola laba 23ffaa waldaa Dabra Birhaan keessatti maqaa waldaa keenya kana keessaa magaalaa Dabra Birhaan keessatti dola laba banamaa jira. Egaa jijjiiramni guddaa dhufuu qaba jenneet garee dhuga bahinsaa hundeessinee hojjechaa jirra. Baadiyyaa magaalaatti hojjechaa jirru. Amantoonni achi jiru jireenya qulqullummaa qabu, jireenya fakkeenya qabu. Namni biyya sana keessatti jiru fakkeenyummaadhaan yoo dhugaan baane baay'ee rakkoodha. Sabichi xiqqoodha hin beekama waan ta'eef wanta ati gootu hundinuu ifatti beekama. Kanaaf amantoonni achiyyuu tajaajiltoota caalu. Jireenyaan jiraattetti namatti agarsiistarraan kan hafe Yesuus hin fayyisa jettee dhugaa ba'uudhaan saba sana fiduu hin dandeessu. Akka wangeelli jedhu sanatti jiraattetti lafa barattutti lafa hojjettutti hojjetaa mootummaa hundinuu haala sanaan jiraatee wangeelatti fiduu kanaafi namni dhiisee duuba dhiisee isaa fakkaatee isaan duuka dhugaa sirbaa jiraatarraan kan hafe hammi jiru sun immoo jireenya qulqullummaa qabuun jiraatetti lallabaa jira. Mana kiraayii argachuun mataa isaatti rakkoodha bakka tokko tokkotti sababni isaa morma keerra ilaalama kirriin qabdu yoo ta'e ati rakkoodha nama waan ta'eef egaa waldaan keenya kana nan jijjiirattee hojjechaa jirti. Amma immoo karoora bal'aa immoo qabdi fuulduratti karoora bal'aa qabdi. Egaa gara booddee waan sana moo inni ibsana waan ta'eef haa ta'u. Keessi waan itti dabaltan qabdu waan isaan jedhan. Waan xiqqootti dabala akkami qaba wal'aansa kun itti fufaa moo waan jedhu kanarratti egaa waan tokko amantii guddaa qabna Waaqayyo irratti. Ka'umsa keenya fi har'a waan irra geenye gaafa laallu Waaqayyoon waan guddaatti nu gargaareera jennee amanna. Harka Waaqayyoos karaa baay'ee agarreerra gargaarsa isaa jechuudha. Nama 36 kaatee waldaan keenya Fiichee Addis Katamaa ishiin jalqabaa. Har'a garuu waldaa Fiichee Salaalee Makaana Yesuus jedhamu kuni namoota 1,500 deeggaraa wajjin naannoo 2,000 ol ta'an waaqeffataa jiru. 36 nama naannoo 2,000 tajaajilaa jirti waldaan kun. Waggoota 25 kana keessatti jechuudha. Naannoo 25 dhaawolee naannoo saniidha. Waggaa kana keessatti hamma kana tajaajilteetti iddoo lallabaa immoo 22 bobbaasuu dandeessetti iddoo kanatti hojii wangeelaa aanaa 8 keessatti hojjechaa jirti. Akkasuma naannoo Maarallee iddoo lallabaa tokkollee bannee mishineerii tokkollee achi qabna jechuudha. Kana maaltu godhe yoo ta'e Waaqayyootu kakata ture, Waaqayyootu hojii kana hojjechaa ture. Waaqayyo nu faana hojjechaa jira. Salaalee fi naannoon ishii hin geeddaramannee amana. Salaalee Kiristoosiif jechuudha kun salaalee fi naannoo ishee Kiristoosiif jedhu kun jecha guddaadhaan mul'ata Waaqayyoon nu kenneedha. Biyyi keenya naannoon keenya wangeelaan hin geeddaraman hin dhaalama. Abdii jedhu baay'ee qabna. Harka Waaqayyoo garreerraa karaa garaagaraatiin ijaarsa guddaa mana guddaa waaqeffannaa guddaa illee ijaararraa iddoo sana odoo akka barbaadamu iddoo sana waldaa sun akka buqqaate baddoo barbaadamu Waaqayyo lafuma sayitti nu bal'isee ijaarsa bareedaa illee iddoo sanatti ijaaramee achi keessatti illee harka gurguddaa Waaqayyoo garreerra. Jalqaba faayinaansiin waldaan kun qabdu waggaa 12 ol qarshii 47,000 ture. Ijaarsa manaatiin Waaqa dubbachaa ture. Waggaa 12 wanni walitti qabne saba xiqqoodha. Saaloonii keessatti waaqeffatama. 47,000 walitti qabama. Bara 2005 waldaa ijaarrannee gaafa kaanu kan nama dhibu 47,000 dhaabannee mana miliyoona 2 ijaarrannee walii galle. Kan nama dhibu walii galuudha mormii guddaa ture jaarsolii gidduu. Saba xiqqoodha. Qarshiin waggaa 12 walitti qabne kana akkamitti mana ijaarraa. Qaala'insi jireenyaa immoo yeroo tolkee bara 2005. Xaafiin birrii 7 ture birrii 15 ta'e. Namni tokko na yaadadha jaarsa waldaa keessaa baratti xaafiin birrii 15 ta'e torbarraa ati kana kaas ta'e naan jedheenaaf yaada kaasaa turan. Sirriidha. Jarri sirruma gaafa laaltu akka namaatti. Garuu waan tokkotu nu quuqa ture. Waaqa deddeebi'ee kakataa. Mul'anni kuni kakuun kuni Waaqayyo biraa hoo ta'e Waaqayyo amannee ga'ee keenya ba'uudha. Yoo akkas hin taane waggaa 10 saaloonuma kana keessa jirran bal'annu. Kanaaf Waaqayyo ga'ee koo akkam ba'u ga'ee keenya akka baanu barbaada. Mul'atichi mul'ata Waaqayyo ta'e nu amanne jalqabamuu qabaa hojiitti ku qabna yookiin kan oolu dhiisudha. Yaadadhu kanaan ji'a tokko erga wal falmine booda dhumarra hin kadhanne kadhata tajaajilaan dhufee iddoo biraatti haa kadhannu dhannee waan Waaqayyoon jedhu san hin goonanne walii gallee Waaqayyo nutti dubbate hin kadhatame Waaqayyoon yeroo itti manni koo ijaaramu ammadhe harka koo hin jalqaba harka koo hin xumura. Singaroo akkas jettan sabni kun saba xiqqoodha humna hin qabnu jettan sabuma xiqqaa kanaan hojii hojjedha jedhe Waaqayyo. Wanni hin daganne jireenya koo keessatti. Akkuma san godhe
Sawma xiqqoo saniin waaqayyo hojii jalqabee kan nama dhibu mana miliyoona 2 jalqabne miliyoona 4.5 humna namaa malee. Humni dargaggoonni keenya iddootti hin dabalamin. Bishaan baasuu, meeshaa dhiyeessuu, waa hunda hojjechuu dargaggoonni, abboonni, jaarsolii waldaa, tajaajiltoonni dhakaa baatan turanii hundi keenya wal qindeessanii mana sana ijaarra. Humni sun iddootti hin dabalamidha. Qarshii qofaan 4.5 bara 2011 mana sun xumuramee eebbisiisne. Waan sun nuuf amantii guddaa ta'e. Waaqayyo si'a tokko tokko gaafii sammuu deebisee han hafuuraa isa Kiristoositti du'e hojii wangeelaa sana akka amanu nu godha. Ijaarsi mana keenyaa hojii wangeelaa waldaan kun qabdu keessatti ga'ee guddaa taphate. Namni amanuutti dhufe dhugabamuus iyyuu dhufin. Fannoon gaafa irra bahee fannifamu lola guddaa akka isaaf fannoo isatti beekudhanii. Fannoon beeka saba keenya dogongorsiisu fedhanii lolli ka'ee ture. Namoonni manutti dhiyaatan jiru jaruma warra nu morman kana gidduudha. Isaan lakki isaan fannoo beeku hunda'uun amantiitti isaan nu caaluudhaan achumatti wal falmaa turanii. Amma fannoo guddaatu irra isaa keessadha. Ergasii manni kun ijaaramuudhaan lubbuun gara gooftaatti dhufuu jalqabe. Nama xiqqoo turree dhugaadha. Hunda'uun lubni tokko lubni qeessa hunda san jedhamu baay'ee nu deeggaraa turanii. Amma manni ijaarame xumuramee amantoonni sabni eessaa dhufa maal gootu qeesiin jedheen waaqayyo akkasumaan nu dadhabsiisne. Nuyi yaada waaqayyo mul'ata waaqayyo jenne hin agarta ija keenya. Manni kun iddoo hin turin hin guutaa. Ji'a 3 ji'a 4 hin turre manni sun kan guute. Hamma nuu qophoofne kan si dhibu waaqayyo darbee hojii sana hojjeta. Hin guute manni sun. Ala taa'aadha amantoonni keenya. Kanaaf salaaleen geeddaramaa amantaa jedhu qaba. Waaqayyo iddoo 22 har'a gaafa hojii wangeelaa hojjennu hin geeddaramaa. Amarraayyuu mormiin wallaansoon gatii baasuun jiraateyyuu waaqayyo nu gargaara. Salaalee baadiyyaa salaalee keessaa nama faarfatu. Baadiyyaa salaalee qotee bulaan gooftaa amanu. Dhufaa jiraarra waaqayyo gara gooftaatti. Iddoo ulfaatatti namni 15 namni 20 namni 30 gooftatti amananii nu qabaadhanii xalaa gara keenya fidaa dhufaa jiru. Kana hojjechaa irra waaqayyoon hin geeddara biyya keenya. Foonittis hafuurattis waaqayyo biyya isaanii ni eebbisa. Jennee hojii wangeelaa kana cimsinee hojjechaa irra namni baay'een nufaan hojjechaa jiru. Waaqayyoo galata. Dhugaa dubbachuu fi barumsa baay'eedha namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan bu'aa guddaa buufattu har'a. Maaliif wantoota baay'eetu haasa'ama mata duree baay'eetu haasa'ama ergamii gooftaa Yesuus Kiristoos lafarratti kennee deeme kan kana caale jira. Egaa dhaqaa seedhu sana gammachuu argattan sana beektu sin Yesuus Kiristoos gaafa jedhamu ibsaatu hin jedhe maal jettanii ibsitume ofii keessaniif dhandhamtan kana keessuma argee akkas jettee bakka kun dhufeessa jettan kana Yesuus gaafa jedhamu namoonni tokko salphaamatti fakkaata. Haasaadhuma jedhamtee akkuma iddoo tokkotti mata duree tokko kaasanii darban. Tokko narrabsa tokko immoo itti gammada. Maal dhagee maaltu isinitti dhaga'amame isin lubaa isinirraan jalqaba. Yesuus yeroo jedhamu dhuunfaa keessan. Ani jireenya koorraa gaafan jalqabu gooftaa Yesuus guyyaan dhandhamee argee jalqabee keessi koo baay'ee mi'eeffate. Nagaan akkasii jira gaafa waldaa kana baadiyyaadhaa dhufee amantoota san gidduutti argamu sabni sunillee akka ergamaatti natti amana ture. Ergama isaan gidduutti argamu kootti hin gammada. Ani akkamitti namni cubbamaan kuni as gidduutti argame dheetan baay'ee waaqayyo dinqisiifadhan ture. Naaf hin malu saba kana gidduutti argamu kun jedhan ture. Maaliif nagaa dhabuu dhiphina rakkina ani keessa ture garattan beeka. Hirriiba dhabuu jiru dhiphina jiru. Yaaddoo jiru sodaan jiru ulfaatadha. Achi keessaa baanee gara gooftaa dhufuun ulfaatadha. Gooftaa Yesuutti guyyaan amane wanni nan argadhe inni guddaan nagaa guddaadha. Gammachuu guddaadha. Karaa kamiiniyyuu argachuu kan hin dandeenye. Isa san jireenya koo keessatti dhandhameera. Gaafa abbaan koolleen deebitaa gaafa gaafii kaasu amma halbii fudhattee oduu morma koo kana kuttee ani Yesuus dhiisu hin jedheen. Kanatti abdii kutatan obboloonni kunis. Kuni gungumanii na dha'uu barbaadanii. Maaltu akka zayichise yotte wannan dhandhame wannan mi'eeffadheen qabu. Har'as namni wallaalummaadhaan waan garagaraattiin qabamee bitamee jira waan ta'eef waa Yesuus gaafatti himtee aara. Waan biraatti fakkaateetti mul'ata. Ani isaaniif baay'een gaddatti hin qabamu. Hin ifneef dukkanicha manumaa ifutti dhugichi amma dhandhamanitti ulfaataadha waaqayyoo namaaf hin ibsine gara kana dhufuun dhugaa isaa hodhaftaa dhabannaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos anaaf nagaa jireenya boqonnaa guddaadha. Waaqayyoof haa galatu. Lubaa isiniif Yesuus gaafa jedhamu
Maaltu sammuu keessan keessa weerarame? Dhugaadha. Egaa Yesuus gaafa jedhamu amantii wayii miti. Amma namni waa'ee amantii wayii kanatu caala sana caala itti fakkaata. Garuu waa'ee Yesuus hoggaa ka'u dhimmi isaa dhimma waa'ee amantaa tokko kaasu miti. Yesuusin jireenya. Isaan malee jireenya akka hin jiraanne. Sababni isaa namni lafa kanarra yeroo muraasa jiraata yoo baay'ate waggaa 70 baay'ate 80dha sana. Egaa namni barbaraan kan jiraatu galgala isaa kan tolfatu gooftaa Yesuusin amanate fayyisaa jireenya isaa godhate yoo fudhanne galgalli nama sana hin bada waan ta'eef kan dubbachaa jirru waa'ee galgala namaati. Kanaaf Yesuus jireenya duwwaayyuu miti. Yesuusin hafuurattis foonittis waa hundumaafuu ka'umsa burqaadha. Inni madda nagaati. Inni seena nama jijjiira. Nama isatti siqee beekeef inni abbaadha. Tikseedha Waaqayyo waan jedhu kana kaasuun barbaada. Sababni isaa maaliif jireenya kana bakka lamatti gaafa ilaallu kan keenya kan maatii keenya kan namoota gaafa ilaallu otoo gooftaan qabaatin namoonni gara sana turan baay'ee isaanii hin dhuguu. Himmachaa'u gaa'illi namoota baay'een diggamaa maatii wal lolaa qabeenyi qixaasaa warreen amanatan immoo jireenyi isaanii jijjiiramee gaa'ila isaanii gidduutti nagaa qabu ijoollee isaanii gidduutti nagaa qabu kan kana gaaf ilaaltu Yesuus waa hunda bara Yesuusin utuu namaniin dura maatiin keenya hundinuu siqiqin jiraata waa hundinuu siqiqin jiraata qabeenya yoo qabaates qaban jettu akkamitti akka inni badu hin beektu garuu amma erga Yesuusitti amanne riba nagaa qabna tasgabbii qabna ofitti amanummaa hedduu qabna sababni isaa an baay'ee ndadinku keessaa otoo maatiin keenya namanin ijoollummaa xiqqoodhaan dulloota torba akkas ilmatu turanii tiksee isaaniin qacaratan tiksee jedhama. Gara keenya tiksee qacaratan santu gaanfa horii isa du'e fuudhee dullatti tokkorra keewwisee san booddee dulloonni jabiloonni torban sun cinii waan jedhamu beekama cinii waan jedhamu itti naqame torban sun erga tokko dhuman. Even mortuullee sodaatu namni qabeenya kootarra narratti hojjetamee akkanan ta'e yaaddoo qaba namni baay'een yaaddoo kana hunduma keessaa ba'uudhaaf fallisa Yesuus Kiristoos. Egaa kan inni kana kaasnuuf namoonni yeroo mi'eeffatan Yesuus isa nagaa ta'e kana boqonnaa ta'e haara galfii ta'e kan yeroo itti dhufan waaqeffatanii isa kaaniif immoo kennuu barbaadu. Gara isa kaanii immoo geessuu barbaadu. Isin immoo akkasittanii kaatan. Yesuusiin salaaleef naannoo isheetiif kennuu barbaadu. Namoonni naannoo kana akkatti boqotan akkatti haara galfatan jettaniitu kaatan. Mee sagantaa akkamii qabdu karoora akkamii qabdu isa kana kaasneetu gara xumuraatti finna maal yaaddaniitu dhuftanii maal hojjechuu barbaadu akkamiin akka namoonni isin tumsan sagantaa akkamii qopheessanii qabdu. Tole Waaqayyo eebbisu egaa akkan dura si kaase waldaa kun xiiqiidhaan salaalee Kiristoosiif hin godha jettee kaatee haasaarra kan darbe qaama daboo kadhachuudhaan. Daboo fi kadhachiisni salaaleetti garaagarummaa qaba. Daboo jechuun waan namni waan qabu sanaan sii dhufa. Kadhachiisa jechuun immoo fufaa darbee bakka kee ta'ee kadhachiisa. Kan keenya amma daboo duwwaa miti kan kadhannu kadhachiisa fufaa darbee kadhachiisaa jirra. Sana wal qabatee aanaa 8 akkasuma aanaa naannoo Amaaraa aanaa Dannabaa iddoo Saayidabar jedhutti dabalatee mishirii 22 bobbaasneerraa achitti immoo ija agarreerraa namoonnis nu duuba hiriiranii nu gargaaraniiru. Tokkoffaa irratti sagantaa kana kan qopheessineef hojii misiyoonii bal'isuu kan salaaleef naannoo ishii kan ittiin salaaleef Kiristoosiif ta'u iddoo lallabaa banuu lafa amantoonni xiqqoo jiranitti tajaajila bobbaasuudhaan iddoo lallabaa gara waldaatti guddisuudhaan waldaan sun immoo iddoo lallabaa akka ishiin bantu waldaa wal horaa deemtu tajaajiltoota misiyoona akkasii isaa deemuudhaaf yoo Waaqayyo jedhe karoora waggaa 5 qabanneerra. Karoora waggaa 5 darbeetti 22 erga goone amma immoo muuxannoos arganneerra. Michoota baay'ees arganneerra. Waaqayyoon namas nu kaaseera waan ta'eef Waaqayyoos dubbachaa jira. Kanaafuu waggaa 5 fuuldura keenya jiru salaalee guutummaa baadiyyaa fi magaala dabalatee akkasuma naannoo Amaaraa kallattii 3 jiru kana dabalatee mishiinarii 100 ga'uu barbaanna. Karoorri keenya inni hangafti isaa kaan. Egaa mishiinarii 100 ga'uun duwwaan gahaa miti mishiinaroota 100 kan ammoo leenjisnee ga'oomsu. Dhimma misiyoonni wal qabatee barnoota macaafa qulqulluutiin wal qabatee tajaajiltoota kana ga'oomsaa barsiisaa deemuun karoora keenya isa lammaffaadha. Iddoowwan lallabaa bannoonni kana keessatti yeroo baay'ee lafan argannu hin binne yoo inni qabeenyi jiru achuma kiraayii kaffalaati kan nuti banni jennu kun lafa mataa isaanii qabatanii otoo hin taane kiraayii kaffallaa mindaa kaffallaa kiraayii deebinee kaffallaa akkasittiin hojjetama. Egaa kan kanaaf haala mijeessaa mootummaa gaafachaa bakka dadhabameetti bitaa bakka
dadhabametti immoo amantoota keenya fedhii qaban irraa kennaadhaan fudhannee waldaa kana babal'isuudha kan barbaadaa jirru. Egaa kun duwwaan gahaa miti. Mishinari dhibban bobbaasa jettaa baruma baraan nama kadhattee immoo hin ta'u. Maddi galii dhaabbataan hojii kanatti fufsiisuu danda'u tokko immoo uumuu qabna. Kanaaf Waaqayyo yoo jedhee amma guyyaan galii walitti qabuun guyyaan deeggarsa walitti qabuun fuula fuuldura keenyatti qophaa'eera. Yoo Waaqayyo jedhee jiraanne waxabajjii 13 magaalaa Finfinnee kana paarkii Araadaa isa piyaasa jiru kana keessatti gaggeeffama. Wanta achitti deeggarsi qabeenyi walitti qabamu sun hundinuu kanaaf oola. Madda galii kan argamsiisu egaa akkuma dursi hin jedhe Salaalee tokko horsiisa looniin beekama. Horsiisa looniitu yoo bobbaane namaaf hojii bannaa achirraa waan argamuun immoo hojii mishinari illee bobbaasna. Waldaa iddoo lallabaa bannu bana kun duukatti hojii lukkuu horsiisuu, hojii dulloota horsiisuu walduma keessatti waan akkasii kana fufsiisuu hin barbaanna. Akka of danda'an gochaa deemuu barbaanna. Egaa sanduuqaa miti. Egaa Salaalee Finfinneetti dhiyoo ta'e eegaa jiru dhimma afurata baay'ee fagoodha. Dagatameera. Yoo Waaqayyo jedhee gastaawusii iddootti kadhatamu, iddootti leenjiin kadhamu gastaawusiif giddugala leenjillee ijaaruudhaaf karoora guddaa qabna. Kana hundumaa walitti qabnee warra fagoo jiran, warra dhiyoo jiran, kan nu beekan, kan nu hin beekne, ifi waa'ee Salaalee dhagaanii kan hin beekne irra kan dhagaan hunduma kan dhaboo kadhannuu fi kanaan walitti qabannee deeggarsa qarshii duwwaa miti. Deeggarsa yaadaa warri nu hubatan kunsaan maallaqa nu deeggaru kunsaa minda tajaajilaa tokko nu kanfala kunsaa kiraayii waggaa tokko nu kanfala kunsaa teessoo 10 nu bita yoo dadhabee xiqqaate kunsaan immoo kadhatan keessatti nu gargaaru waan ta'eef qabeenya walitti qabu duwwaa miti. Deeggarsaaf qabeenya walitti qabnee kana hojjennee akkuma Waaqayyo kakateef nu mul'ata qabannee kaane Salaalee Kiristoosiif gochuudhaaf bifa kanaan hojjechaa jirra. Waaqayyo fagaatu. Lubaawwan itti dabaltan qabdu guyyaan kun guyyaa akkamiiti? Namoota akkamii irratti affeertanii qabiyyeen sagantaa kanaa maal fakkaata? Sana immoo nu kaastus immoo. Guyyaan waxabajjii gaafa 13 magaalaa Finfinnee Araadaa Paarkitti sagantaa fandireezingii gaggeeffamu kuni nama kamiyyuu nama waa'ee wangeelaa isaa galee gara wangeelaa qabu. Salaaleef namni birman dhaedhu biyya ambaas biyya keessas kan jiran fagoo dhiyoo kan jiran akka ammanni seenaa Salaalee kaasne kana akka kanatti namoonni akka nu deeggaran yaadan beekumsaan muuxannoo dabarsuudhaan ta'uu danda'a waldoonni luboonni amanaan kamiyyuu jechuudha. Innaa kadhataan qabeenya isaaniin akka nu deeggaran hin barbaanna. Kanaaf qabeenya sagantaa sanii waan qabnu xiqqaadhaa amma guddaatti waan dandeenye waan hin dandeenye nu gaafatu. Waan danda'u na gaafata. Kana gaafa hojjennu kan nama dhibu nu ofirraa jalqabaatedha. Tajaajilaan ofirraa jalqabaa jaarsa waldaa keenya ofirraa jalqabaatedha. Mishineerota kana gaafa bobbaasnu. Saba keenyatti ba'uun dura jaarsoliin tajaajiltoonni ofirraa jalqaban. Ani waan gochuun qabu ergan godheedha. Namoota gara kanatti kan affeerru mul'ata kan namoota fillee kan illu. Ofii gatii waanan godhuu qabu san gooneeti. Ammas namoota fagoo dhiyaniif ergaannoo qabnu hoo jiraate guyyaa kana akka nuuf argaman jalqabatti argamanii mul'ata Salaalee fi naannoo ishii Kiristoosiif jedhu kana akka mul'ata kanallee hirmaatan hin barbaanne. Mul'atuma keenya kana hirmaatanii akka nuuf kadhatan, akka yaadan nu deeggaran, akka karaa nu agarsiisan namoonni muuxannoo qaban hojii mishinii irratti baay'ee jira. Nu reefu jalqabaa irraa. Waldaan keenya waldaa mishiniiti jechuudha. Ergama wangeelaa isa Kiristoos nu ajajisan isa hojjettee isa xiyyeeffannaan keenya. Waa'ee ijaarsa yookaan kamirra miti inni waan lammaffaan hojii ijoo san lubbuudha. Lubbuu oolchuudhaaf tajaajilaa mishiinarii ergaa irra kadhachaa irra dhuga ba'umsa gochaa irra waldoota Salaalee keessa jiran waldaa maqaa isa qofayyuu miti. Waldoota Salaalee keessa jiran illee leenjiidhaan mariidhaan dammaqsuudhaan muuxannoo walii hiruudhaan nu qofti hojjennee Salaalee Kiristoosiif hin goonu naannoo ishee wajjin waan ta'eef waldoota warra wangeelaadhaan hundallee qindeessinee bifa kanaan hojjechuudhaaf faayinaansii barbaada. Nama leenjisuu barbaada. Nama nu gorsullee, nama nu faana ta'ullee, nama nu tumsu hin barbaanne baay'ee barbaanne jechuudha. Kanadha qabiyyeen sagantaa sanii. Kanaaf guyyaa kanatti fagoodhaa dhiyoodhaa warri jirtan akka argamtanii wajjiniin hojii Waaqayyo mootummaa Waaqayyo bal'isuu kana akka hojjetan asumaanillee ergaa koo dabarsuun barbaada. Amma ammaatti illee namoonni kanaaf tumsa nu godhan baay'eetu jiru. Naannoo dhalataa Uraagee keessaa kan lafa sana Mee isaan kana galateeffadhaati gara xumuraatti finna namoota kallattii garaagaraatiin isin gargaaran hamma ammaatti isin tumsan galatoomaatti hin jedhame. Namoota baay'eedha dhugaa isa fudhaftaan aniif qeeseen egaa Waaqayyo fedha isaa ta'ee dursaa nu godhee saba san waldaa san bakka buunee
salaalillee bakka buunee hojii kana hojjechaa irraa nu nama xixiqqoodha dhugaasa of taanan hojii kana warra maluu miti gaafa ofii yaadnu garuu gurguddoonni nu dhagaanii agarreerra afaan waaqayyo taanii uf agarreerra fagoodhaa dhiyoodhaan kan nu dhagaan jiru biyya keessaa biyya alaati salaalee kan beekan kan hin beekne kanumti waldaa fiichee salaalee maqaa yesuus jiraachuullee kan hin beekne xalayaatti kennanii namni bukkee dhaabatee amma ammaatti waggaa 10 kan afaan hojjetan jiru jechuudha. Naannoo Uraagee keessaa dhalataa Uraagee kan ta'an mishiinarii tokko amma ammaatti nu bobbaasanii nu faana kan gatii kaffalan asitti walitti qabamanii mishigii kan galanii kadhatan naannoo warra Uraagee kuni kan nama dhibu waa'ee biyya salaaleetiif mishigii galu bishooftutti walitti qabamanii guyyaa 3 guyyaa 4 ji'a 4 yerootti galanii illee lafa saniif kadhatan jiru. Obboloota akkasii waaqayyo nu kaaseera qabeenya isaaniin gorsaan baay'ee abboonni immoo nu dura jiran kana dura nu dura hojii hojjechaa turan lafa kanaaf ammayyuu nu faana hiriiranii hojii kana kan hojjechaa jiran baay'eedha. Isaanin wanni jennu waldaa fiichee salaalee bakka bu'ee akka luba tokkootti baay'ee gochaa isaan godhan itti tajaajilatti akka jajjabaanu akka cimnu akka hojii waaqayyo hunda tattaafannee hojjennu taanirra waan ta'eef waaqayyoon bara keessan jireenya keessan maatii keessan dhala keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu jedha. Wanti itti dabalu egaa kan nu birmate baay'eedha ammaatti isaan keessaa egaa sabakaa naqamtarra jiru sababa giddu galeessa naqamtarra jiru galateeffachuu barbaada waldoota isaan jala jiran akkasumas Sinadoosii Iluu Abbaa Booraas fi waldoota mattu keessa jiran gaggeessitoota isaanii tajaajiltoota isaanii gaggeessitoota Sinadoosii kan waldoota hunduma galateeffachuu nan barbaada nu birmataniiru. Gara magaalaa Finfinnee kana keessa dhufne waldaan Boolee Makaana Yesuusiin akkasuma waldaan Addis Ababaa Makaana Yesuus jedhamuudhaan beekamu nu birmataniiru tajaajilaa nu bobbaasaniiru waaqayyo isaan eebbisu gaggeessitoota luboota tajaajiltoota isaanii nan eebbisa namoonni dhuunfaan baajata danda'uudhaan hangam baatti mishiinarii nu bobbaasan galateeffachuu barbaanna keessumattuu saba Guraagee keessaa kan ta'an akkuma keessin jennu kadhatarra darbee immoo tajaajila nu bobbaasu obbo Taaddaseen galateeffachuu hin barbaanna. Sanarra kan darbe Dr. Haayiluu fi haadha manaasaa Masarra Warquu abbummaan hangarraatti mishiinarii kana nu bobbaasaa jiru. Dhalattoonni salaalee ba'an baay'eedha kan mishiinarii nu bobbaasaa jiran. Yohaannis Dabalee fi Yohaannis Maammoo fi haadha manaasaa Maqdas Dabalee illee galateeffachuu barbaanna. Egaa warri qindaa'anii waan baay'ee nu godhan danuudha. Kun isaanii akkuma keenya dirqama qabu jenneeti otoo maqaa waamin irra dabarreedhaan kan hafe dhalataan achi bahe namni achitti dhalate firrisaa jiru galateeffannaa addaa barbaadu iyyuu hin qabu ammas itti fufuu qabu nu wajjin daboo kadhachuuf qabu jenneeti irra dabarreedhaan kan hafe malee hin galateeffamne baay'eedha. Addatti immoo sagantaa ammaa kana iyyuu nu qindeessaa kan jiran luba gaashawuun akkasumas immoo tiimiin isa wajjin jiran obbo Taarikuu jiran Abbo Fiqaaduu fi warreen isa wajjin jiran adda Tsaayin Faayyoo obbo Zabduu dabalatee galatoomaa jechuu barbaanna. Dhaabaa Mucaa jedhamu addatti galateeffachuu nan barbaada. Sababni isaa dhaabaan dhalataa Wallaggaati. Hojii dhangara san dhufee waa'ee quuqama salaalee inni iyyaa ammaatti ni iyyaa dhaabaa Biddiqaa jedhama. Hojjetaa fayyaati garuu akka hojjetaa wangeelatti hojjeta. Warra naqamtee akka nu birmatan kan godhe isaa. Even hanga ammaatti ambaasaadara salaalee jechuun danda'ama namni kuni ammayyuu nu duukaa ta'ee halkan guyyaa hojii hojjechaa jira. Egaa gatii kee waaqayyo irraa argattaa waaqayyo isaa eebbisu eebbifamaa jechuun barbaada. Egaa guyyaa sanarratti nuuni maallaqa qofan barbaannu maallaqni nuti uffannu hin jiru. Maallaqni xiqqaa guddaan walitti dhufee raawwatee waa guddaa hojjeta waan ta'eef waan xiqqaa yaadas deeggaruu danda'amu dhufanii mul'atan harkaa fudhachuu ta'uu danda'u waan ta'eef fagoo dhiyoo warri danda'an hundi isaanii akka nuuf argaman hin barbaanna hin danda'amu immoo egaa humnaa ol yoo ta'e argamuu dhabaatan immoo akkaawuntii waldaan dhimma kanaaf jettee bante baankii adda addaa irratti jira waan ta'eef isarratti amma humna isaanii akka isaan nu deeggara hin barbaanna. Egaa yeroo tokko waa godhanii akka badan hin barbaannu waa tokko waa godhamee hin jijjiiramu salaalee partnershippii ta'uudhaan waan xiqqaa nu duukatti hiriiramee waan xiqqaa gochuudhaan hojii kana itti fufinsaan nu duukaa akka hojjetan asumaan of yeroo nan barbaada. Egaa sagantaan kun akka milkaa'uuf warri fagoo dhiyoo jirtan hundinuu kadhata keessan nu yaadadhaa jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tumsa qabeenya duwwaa miti. Egaa akkuma miidiyaa keessanii kana miidiyaan illee baay'ee murteessaadha. Warreen carraa akkasii kun qaban namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf waa'ee salaalee kana ogummaa qabaniin beekumsa qaban
qabaniin akka isaan cinaa dhaabbatan fuula isaanii gara salaatti akka deeffatan even waldootaaf illee affeerra gochuun barbaada. Waldoonni baajata qabdan iddoo lallabaa banuu barbaadan iddoo dhabdan yoo jiraate nuyi salaalee naannoo isheetti haala isinii mijeessina karaa isinii saaqana koottaa nu duuka hojjedhaa jedhee isinii affeeruun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa egaa waan baay'ee kaasne waan baay'ee barattanii kabajamtoota daawwattoota keenya luboonni waan baay'ee jedhaniiru walitti qabee waan tokko jedheetan sagantaa kana xumurra. Egaa salaaleef naannoo ishee kiristoosiif mata duree jedhu kanaan sagantaan qophaa'e kuni yoo Waaqayyo jedhee waxabajjii 13 asuma magaalaa Finfinneetti naannoo Piyaassaatti paarkii Araadaa bakka jedhamutti waaree booddee sa'aat 8 irraa eegalee galma guddaa bareedaa achitti haaraa ijaarame keessatti Waaqayyo isaan gargaaree haalli mijatee fi sagantaa kanaaf qopheessaniiru. Isa kanaaf immoo sinodoosiin sabakaan sadarkaa garaagaraatti waldootii kiristaanaa keessa kanneen jiran itti gaafatama kanneen qaban hundumtuu isinii wajjin hojjechaa jiru. Amma odeeffannoo qabutti qaamni mormii qabu hin jiru. Kanaaf warri isinii mijatu argamtanii warri argamuu hin dandeenye immoo bilbilaan haa ta'u akkuma kana immoo yaadaan kallattii dandeessaniin akka isaan tumsisan isa kanaan alatti akkaawuntiin amma isin jettan iskiriinii kanarra hin keenya isa kanaanis immoo tumsuu dandeessu bira dhaabbachuu dandeessu waan danda'aniin fakkeenyaaf wangeela hojjechuudhaa fi qarshii qofaa miti kanneen wangeela bituu fi dandeessan wangeela hedduu bittanii kennuu fi dandeessu. Kanneen hojjetaa wangeelaan tumsuu barbaada jettan hojjetaa wangeelaa tokko akkuma siledhame miindaadhaan kallattii garaagaraatiin deeggaruu dandeessu. Naannoo isin waldaa ijaartanitti dhufee hojii koonistirakshinii ogummaa qabuunaan waldaa ijaara yoo jedhe namni tokko hin danda'a. Koonistirakshinii kanneen hojjechaa jirtan ogummaa kana keessa kanneen jirtan. Lakkii ani isa kana miti namoota naannoo sanaa dhufee tajaajila fayyaa kenneen tumsuu barbaada hojjetan ogeeyyiin fayyaa isa kanaafis luboonni haala mijeessuu danda'u. Hojiin tajaajila mishinii kallattii garaagaraatiin hojjetama gatii ta'ee fi salaaleedhaaf naannoo ishee mootummaa Waaqayyootiif adaraa keessan gumaacha keessan ba'a. Gaaf tokko oduu kana sagalee kana dhageessanii calluma yoo jettan akkasiin haaraan galfanne hin beekne. Biyya kamiin iyyuu jiraadhaa kana keessatti qooda fudhadhaa. Sagantaan keenya har'aa kana fakkaataa ture. Tole jettanii eeyyamtanii waltajjii kanarratti argamtanii waa'ee hojii wangeelaa akka haasofnuuf eeyyamuu keessan immoo maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa godheen isin galateeffadha. Fayyaa ta'e isin jenna eebbifamee. Eebbifamaa fayyaa ta'a. Egaa daawwattoota Buddusee TV nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin tura. Har'a immoo akkuma yeroo kaanii keessummoota namoota gurguddaa sagantaa addaatiin gara keessan dhufa. Hin dhiistu dhiisu na dhagaa barumsa tafa malee sintu hafa malee ani Kiristoos Yesuus hin dhiisu. Yoo horiin isaanii kufe akka kaafne yoo horiin isaanii du'e akka irraa hin fuune akka daboo dhagne akka maal hin goone jedhanii irratti aadamaatu baay'ee rakkoodha. Salaala keessatti gooftaa fudhatanii dhaabbachuu jechuun akkas jedhanii ibsuudha baay'ee nama rakkisa. Waggaa sadii guutuu waan hin daganne jireenya koo keessatti Waaqayyo waldoota sadii oltu gubate kan andura booddee deebifamee immoo araarri bu'ee ta'erraan kan hafe waldaarras nama dhuunfarras dhiibbaa gurguddaa ammana hin jedhamnetu jira. Inni kan na eegaa ture yookiin maraatee yookiin dhukkubsatee yookiin reeffa fedhee na eegaa ture. Namni ofuma isaa fotootti dhugaan bahin dhufee harka kennataa jira. Carraa baratti waaqni hojjetutti hojjechuu qabna kan jiru sanaan kaanee waldaan kun sochii guddaa gochaa jirti. Gaafa abbaan kolleen deebitaa gaafa gaafi kaasu amma halbii fudhattee oduu morma koo kana kuttee ani Yesuus dhiisu hin jedheen. Kanatti abdii kutatan obboloonni kuusu. Even mortuullee sodaatu namni qabeenya kootarra narratti hojjetamee akkanan ta'e yaaddoo qaba namni baay'een. Yaaddoo kana hunduma keessaa ba'uudhaaf fallisa Yesuus Kiristoos. Baay'ee gochaa isaan godhan itti tajaajilatti akka jajjabaanu akka cimnu akka hojii Waaqayyo hunda tattaafannee hojjennu taanirra waan ta'eef Waaqayyoon bara keessan jireenya keessan maatii keessan dhala keessan eebbisu jechuun barbaada. Deeggarsaaf qabeenya walitti qabnee kana hojjennee akkuma Waaqayyo kakateef nu mul'ata qabannee kaane salaala Kiristoosiif gochuudhaaf bifa kanaan hojjechaa jirra. Biyya kamiin iyyuu jiraadhaa kana keessatti qooda fudhatu.